ilaalcha poozitiivii akkamitti jireenya keenya akka jijjiiruu danda'u kan waliin ilaallu taana jechuudha. Hayyee ilaalcha poozitiivii kana jireenya keenya ittiin jijjiirachuudhaaf bakka gurguddoo shanitti qoodnee ilaalla. Bakkoottan gurguddoo shanan kana tokko isaaniitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti sammuu kee yookiin immoo sammuun kee akkamitti akka leenji'eetiin ilaalcha qajeelatti jijjiiramu. Booddee immoo akkamitti akka jireenya keetti jijjiiruu ilaalla jechuudha. Lammaffaa irratti immoo rakkoo gara carraatti jijjiirree akkamitti akka furmaata ittiin argannu ilaalcha qajeelaa qofa fayyadamuudhaan kan ilaallu ta'a. Sadaffaa irratti naannoo kee fi namootaan naannoo kee jiran filachuu yookiin immoo namootaan walitti dhiheenya qabdan akkamitti akka filannee jireenya keenya ittiin jijjiiruu kan ilaallu ta'a jechuudha. Afuraffaa irratti immoo galata qabaachuu. Galata qabaachuun akkamitti jireenya keenya jijjiira jettanii isinitti dhaga'amuu danda'a yookiin immoo gaafii addaa isinitti ta'uu danda'a. Yoo gaafii isin keessatti uume kutaa kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Shanaffaa irratti immoo hojii yookiin immoo action. Hojiin keenya yookiin immoo taateewwan nuti raawwannu raawwiin keenya hunduu akkamitti akka jireenya keenya jijjiiruu danda'an waliin ilaalla jechuudha. Hayyee mee jalqaba irratti ilaalcha kee akka leensiidha yookiin immoo ilaalchi kee kun akka nama leensii tokkoon addunyaa ilaalutti leensii akkamiitiin addunyaa akkamii akka ilaaltu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Leensiin kee bakka lamatti qoodamuu danda'a. Addunyaa kanallee ati bakka lamaan kanaan ala bakka biraatiin addunyaa tasuma ilaaluu hin dandeessu. Inni jalqaba leensii ifaati yookiin immoo leensiin kan kee leensii qulqullaa'e, leensii haalaan bareedu, leensii rakkoo tokko hin qabne jechuudha. Namni tokko golga ijaa yookiin immoo isa manatsir jennuun san godhatee yeroo kadeemu taate yoo leensiin isaa dukkanaa'aa ta'e wanti isatti mul'atu, addunyaan isatti mul'atu, garagaliin isatti mul'atu hundi isaa dukkanaa'aa ta'a jechuudha. Garuu leensiin kee isa qulqulluu, isa sirrii, isa ifa ta'e yoo ta'e leensiin kee ifaan sun addunyaa keetillee akka ifeesitti mul'atu taasisa jechuudha. Irra hedduun keenya akkaataa leensii keenyatiin kan addunyaa tana keessa jiraannu jechuudha. Namoonni hedduun addunyaa tana ni dukkanaa, rakkinni keessa jira, cinqa keessa jira, fuuldurri kiyya akkanaa ni jiraachuu hin danda'u, ani uffanni isaa, ani ufajjeessaa namoota hedduu argaa kan jiru jechuudha. Ijoolleen hedduun keessattuu ijoolleen shamaraa waan kanatti irratti murtii hamaa fudhachuudhaaf leensiin isaanii gurraacha yookiin immoo dukkanaa waan ta'eef yeroo miila isaanii kana waa hedduu argaa jirra waan ta'eef miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti. Kanaaf leensiin kee kan walii leensii kee gaafa qulqulleessitee leensii kee isa dhugaa isaa ifa san gaafa ilaalte addunyaallee ifa sii taati. Gaafa leensii kee dukkanaa'e garuu addunyaanis sitti dukkanoofti. Isii tana akka ijootitti naa qabadhaa jechuudha. Inni jalqabaa isa kana jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ati namoonni milkaa'an addunyaa adda hin qaban. Garuu namoonni milkaa'an kun addunyaa wahii yookiin addunyaa amma nu keessa jiru kanaan addatti addunyaa biraa akka jiraatan nutti fakkaata. Isaan sa'aatii 20 ofitti kenname, nuufis sa'aatii 20 ofitti kenname. Addunyaan isaan irra jiraatanis addunyaa dhuma tana, nullee addunyaa dhuma tana keessa jiraanne jechuudha. Haa ta'u garuu ilaalchi isaanii adda. Addunyaa addaa qabaachuu baatan illee ilaalchi isaanii adda. Garuu gaafiin guddaan maali? Ati ilaalcha kee eessa dhaabbattee ilaalaa jirta yookiin immoo ilaalcha kee keessa bakka golgaa gurraachaati immoo bakka golgaa adii jirta. Yookiin immoo leensiin kee bakka gurraachaa san immoo leensii adii irra jirta. Inni kun gaafii hunda keenyaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ilaalcha lama qofa qabna. Ilaalchi tokko ilaalcha poozitiiv jennuun kana jechuudha. Namni ilaalcha poozitiiv qabu milkaa'ina qaba, abdii qaba, jireenya qaba, jireenyi isaa immoo jireenya jijjiirama gaarii fidu qaba. Akkasumas immoo boqonnaa qaba. Guutumaan guututti namni kun nama ilaalcha gaarii qabu jennee ilaalla jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ilaalcha negatiivii yookiin immoo ilaalcha isa faallaa ta'e san jechuudha. Isa golgaa yookiin immoo leensii gurraachaa san jechuudha. Leensii dukkanaa inni suni dhiibbaa qaba, yaada hamaa qaba. Akkasumas immoo deebi'eetti wanti garaagaraa wanti ati hin barbaanne sammuu kee keessa kiraa malee jiraatu jechuudha. Si sodaachisa. Dhiiga humna kee hunda hedduu si fixachiisa. Dhumarratti immoo tiyyuu dogongora baay'ate jechuudha. Inni kun leensii isaa gurraachisan jechuudha. Dhumaatiin isaa immoo garaagarummaan isaa maali? Yoo jireenya kee amma hin feene ta'e ati jireenya feetu sanitti jireenya ammaa kana hin feene ka amma keessa jirtu kana hin feetu yoo ta'e tarii mana arabaa keessa jiraatteetiin jireenyi kun natti hin tolle, mana faranjii keessa jiraattee haalli kun natti hin tolle, biyya ormaa jiraattee haalli kun natti hin tolle, biyya kee keessa jiraattee haalli kun natti hin tolle, bulchiinsi natti hin tolle, maaliin natti hin tolle, gandi kun natti hin tolle jedhuu dandeessa. Obboleessa kiyya wanti guddaan ati jijjiiruu qabdu ilaalcha kee qofa. Bulchiinsi somaa sin goone
Ollaan keetii somaa sin goone. Qaamni seeraas, qaamni aangoo qabus, qaamni biraatis, qaamni akka keetiitis homaa sin goone. Wanti guddaan kasi miidheennu ilaalcha keetii jechuudha. Gaaf tokko waan gaarii dhiiste gaaf waan hamaa yaaddu ilaalchi keetillee bakka san irratti si daangessa jechuudha. Rakkoon kee baay'een ala miti keessa keetii sitti dhufa jechuudha. Keessuma kee mee dhaabbadhuutiif ilaali. Rakkoon kiyya maali? Maaliif diinagdeen guddachuu dhabe? Maaliif jireenya gammachuu jiraachuu dhabe? Maaliif dhokataa jiraadha? Maaliif bilisummaa dhabeetiin hin cinqamaa jiraadha? Maaltu lapheen adheebsiseetiin garuu keessi kiyya qullaana godhee kan jedhu kan hundaa'u ilaalte ilaalcha keetitu rakkoo san sitti fide jechuudha. Mee jalqaba irratti sammuu kee irratti hojjechuu qabda. Kutaa kana keessatti namni sammuu isaa irratti dhugaadhaan hojjete dhugumatti jijjiirama guddaa fida jechuudha. Hedduun keenya sammuu keenya irratti hin hojjennu. Gaafa sammuu kee irratti hojjette wanti guddaan as keessa jira waan ta'eef ilaalchi kee sun pozitiivii fi negatiivii illee asuma keessa jira waan ta'eef. Kanaaf ati waan yaaddu taata, waan yaaddu san taata, waan yaadaa jirtu san taata jechuudha. Har'a sodaa yaaddoo ta'e, har'a dhaba yaaddoo ta'e, har'a daba yaaddoo ta'e akkasuma taata. Har'a gaarii yaaddee, har'a milkaa'ina yaaddee, har'a guddina yaaddee, har'a jijjiirama yaaddee, har'a ni danda'a yaaddee, har'a ni mo'adhaa yaaddee yoo ta'e akkasumatti oolta jechuudha. Namni ofii hin danda'u hin jedhe tokko immoo hin danda'u akkasumatti namni hin danda'u hin jedhe illee mootu hin danda'a jechuudha. Sababni isaa waan ati amante sani hafuurri kee yookiin immoo waaqni kee yookiin immoo rabbiin ati itti amantu sun illee kaati hin danda'a jettee karaa kaatti san sii tolche jechuudha. Tafaa'ula tolaa jedhamtiire tafaa'ula toluu kanuma bar waan biraati miti. Obboleessa kiyya bakka natti dogongortee yoo ta'e obboleettii tiyya bakka natti dogongortee yoo ta'e sirreeffadhu jechuudha. Waggaa 10 waggaa 20 karoora malee biyya ormaa jiraadha. Karoora malee hojii kan hojjedha. Karoora malee jireenya akkanaa jiraadha. Karoora malee barumsa xumuree mana galee taa'a. Karoora malee hojii tokko malee taa'a yoo jette har'a kana dhaabbadhuutiif madaali. Eeyyee ni dandeessa. Namoonni hedduun kan danda'an waan ilaalcha kana qofa jijjiiraniif jechuudha. Practice guyyaa guyyatti immoo ati hin dhaabatiin socho'i. Tarkaanfadhu guyyaa guyyaan ofitti dubbadhu. Ani maali irra jiraan akkamitti jira jedhiiti of gaafadhu. Inni ijoon guyyaa guyyaadha wanta ati godhuu qabdu inni jalqaba ani nan danda'a jedhi. Eeyyeen ani nan danda'a ani waan kana raawwachuu danda'a ani akkana godhuu danda'a ani akka ebaluutti akkatti jijjiiramuu danda'a jette eeyyeen ni dandeessa. Innis ni danda'a jedheeti waa yaalee danda'eef jechuudha. Lammaffaa irratti mootiyyuu ani ni guddadha jedheeti yaadi. Eeyyeen ni guddatta akka har'a jirutti harka xurii fi akka duriitti nafan jedhamtiire. Harka xuriitii fi akka duriitti akka nafneef ni guddadha jedhiitii shaakalchiiti. Sadaffaa irratti ani carraa koo ijaara jedhi. Ani carraa koo ijaara. Eeyyeen carraa kee ka ijaarusi. Nama biraati miti namni biraa dhufee siin ijaaru. Mana jireenya tokko gaafa sirraa diigame jalqaba abbaan iyya tollaan birmata jedhamtiire. Akkasuma ani carraa koo ijaara jedhi. Kun fakkeenya miti. Kun piroogiraamiingii sammuu keetiiti. Sadiin kun kan sii kenne fakkeenya miti. Ani nan danda'a. Ani ni guddadha, ani carraa koo ijaara. Jecha sadiin kana piroogiraamiingii sammuu keetii godhi malee jalqaba kee gootee yookiin immoo hojii malee gootee hin yaadin jechuudha. Hayyee rakkoo akkamitti gara carraatti jijjiirra kutaa kana keessatti immoo sirriitti ilaalla jechuudha. Rakkoon akkamitti gara carraatti jijjiiramuu dandeetti kan jedhuuf dhugaan jiru jireenyi rakkoo malee hin jiru. Garuu namni pozitiivii rakkoo gara carraatti ni jijjiira. Fakkeenya tokko isinii fudhadha. Kutaa barnootaa keessatti. Kutaa barnootaa keessatti yeroon dhaquun rakkoo, yeroon seenuun rakkoo, barattoonni si jeeqii rakkoo, barsiisaan si xiyyaa rakkoo, taa'uun sun cinqamteetiin teettee barachuun sun rakkoo, ati ka barbaaddu fantasiyyaa isa fataa jedhan san akka feetetti rahaa gootee jiraachuu feeta garuu hin taatu. Uf gadi qabdee obsitee qo'attee halkan hirriba dhabdee qo'attee daree keessatti mootiyyuu barata cimaa taatee osoo kuunsitti osoo kuunsi arrabsu osoo kuunsi waan hin taane siin jedhee si qeequ ati yoo cimaa taatee san keessa dabartee qabxiin kee gaarii ta'a jechuudha. Inni kun gufuun barnoota daree tokko keessatti kuffisu akka ati cimtee ka itti aanutti ceetu si taasisa malee gufuus ta'e karatti si nambisu. Gufuun tokkos yoo si dha'u gara fuula duraatti si darba waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa dogongora. Dogongoruma kamuu yeroo uumtu muuxannoo si ta'a jechuudha barnoota irraa fudhatta. Dogongora jettee namni hin taa'u waan sanirraa. Eeyyee inni dogongorta. Hojii tokko hin eegalte hin dogongorta. Waayee hin eegalte hin dogongorta. Bakka hin eegalte hin dogongorta. Daldala hin eegalte hin dogongorta. Namatti waa hin dubbadhettee waa qajeelchitu dogongorta. Garuu dhumarratti dogongorri sun muuxannoo jabaa si ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti immoo dhiphina
dhiphinni wanti garaagaraa dhufee si dhiphisuu danda'a. Akkamta asiin sana siibaa akkamta kana ta'a kun maali rakkoon akkanaa natti dhufaa cinqaan akkanaa natti dhufaa kana godhuu hin danda'u ani kana sitti natti ulfaata. Dhiphinni sun hundi gaafa ati jijjiirtu jabina sii ta'a jechuudha. Jabina jijjiiruu qabda. Yes kun dhufeemi yes na jabeessuuf dhufe yes uleen dhooftee dugda si hin cabsin humna si jabeessuuf ta'uu hin irraanfatiin lafee keessi jabeessuuf dugda keessi dhooftu jechuudha uleen sun. Kanaaf rakkoo booji'uuf yookiin immoo rakkoo san boojitee akka nama diinni hiisitti dhufee diina san booji'eetti ajjeesuu ka dhufe booji'eetti boojitee qabattee gara isa sirrii jijjiiramaatitti deeffachuu qabda malee rakkoo saniif jettee dhama'uu hin qabdu. Rakkoon si dhamaasuuf yookiin immoo si kuffisuuf miti ka dhufte si jabeessuudhaaf. Kanaafuu dammaquu qabdaa jechuudha bakka sanitti. Namni milkaa'ee rakkoo irraa hin baqatu. Rakkoo irratti cimaa deema malee. Fakkeenya nama waan ulfaatu wahii kara gaaraatti dhiibu. Rakkoo jechuun waan guddaa wayii isinitti fakkaata kara gaaraatti dhiibu. Isa ilaalame wanni inni dhiibu sun humna isaatii ol yoo ta'u hanga inni dhiibeetti ulfaate cimni keetillee dhufaa deema jechuudha. Kanaaf dhumarratti wanti sun deemtee maal taati carraa isinii taate jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo naannoo kee filadhu. Namni tokko naannoo itti oolu san naannoon inni oolu naannoo namoonni negatiiviidhaan guutaman yookiin immoo namoonni yaada faallaadhaan guutaman heddummaatan yoo ta'e yaadni isaatis akkasuma yaada faallaa ta'e hafa jechuudha. Namni yaada faallaadhaan iddoo guutame oolu yoo namootaan negatiiv waliin oolte atillee negatiiv taata jechuudha. Yoo namootaan dadhaboo yaada dadhaboo qaba waliin oolte atillee dadhabuma taata. Bakka ooltu filadhu jijjiiri yaada kee warra kaayyoo guddaa galma guddaa karoora guddaa qaba wajjin ooli. Kanaafuu yeroo tokko tokko namootaan ciccimoo argitu hinaaffaa haa ta'u wanta biraa haa ta'u yaada negatiivii itti maddisiista. Ebaluun kun akkana waan odeesse ebaluun kun akkana waan ta'eef waan aballiin kafalamee fi waan maalii kanaan jechuudha. Yaadni kee iddoo gaarii ooluu qaba. Kana godhi. Waan sadiin kana qofa yoo goote inni jalqabaa namoota si jajjabeessan waliin yeroo kee dabarsi takka. Yoo kana goote sure dhibbaan dhibbatti namootaan si jajjabeessan wajjin yeroo dabarsite taanan atillee namootaan boruu nama jajjabeessan keessaa tokko taate jechuudha. Namootaan sii gadi yookiin immoo namootaan ilaalchi sii gadi ta'e gadi buusanii si ilaala waan ta'eef jara irraa baqadhu. Jara irraa fagaadhu jechuudha. Sadaffaa irratti ijoon wanta si kakaasu ilaali. Hojii irraa ta'uu danda'a. Qoodawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Mataa miilatti konteentii si kakaasan barbaadadhu. Ka keessa jiraattu addunyaa filannooti waan ta'eef. Addunyaa dirqiidhaan sitti kennamte osoo hin ta'in addunyaa filannooti waan ta'eef. Hanga keessa jirtu kana immoo daddaftee iddoo keessan jijjiiruu qabda jechuudha. Naannoo pozitiivii yoo oolte immoo namootaan yaada gaggaarii qabu wajjin gaafa oolte namootaan yaada ciccimoo qaban namootaan wanti isaan dubbatan hundi waan hamilee sitti horu waan namatti horu wajjin oolte yoo ta'e ati ofumaan guddatta. Isaan muka hordofuudhaan boruu iftaan atillee sadarkaa biraa irra geette guddatte jechuudha. Sadarkaa kan hin jedhamne wayii irra geette guddatte. Ofuma keetii jijjiirama kee argita waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti jajjabaachuu qabdaa. Namootni si kakaasan bira ooluu qabdaa. Akkasumas guddinaa fi milkiidhaaf tattaaffii godhuu qabda jechuudha. Dhumarratti immoo inerjii kee eessatti akka galchuu qabdu, eessatti akka baasuu qabdu, eessatti akka fayyadamuu qabdu murteessi. Kana jechuun jireenya kee ijaara waan ta'eef. Hayyee kutaa itti aanu keessatti immoo galata qabaachuu qabda. Nama galata galchu yookiin immoo gratitude yookiin namni waanuma kamirrattuu galata qabu ni guddata jechuudha. Namoonni hedduun dogongora isaanii irratti dafanii fudhatanii anatu dogongore illee jedhanii sanumatu dogongore kaan jedhan. Lammaffaa immoo wanta garuu namni gammachuu irra qabu tokko namni gammachuu irratti argatee wannaa jedhuu danda'u tokko anaa bargalatoome akkasii jedhan miti. Waanuma kamiifuu nama galatoonfadhu. Ka gaariis gorses galatoonfadhu. Ka hamaas gorses galatoonfadhu. Ka toles ooles galatoonfadhu. Ka sirraa oolellee galatoonfadhu. Jiga yaamtee sirraa fuudhuu danda'an. Sagantaa keetiif yaamtee sirraa fuudhuu danda'an. Wanta garaagaraa irratti dhimma jireenyaa kee keessatti yaamtee sirraa fuudhuu danda'an. Galatoonfachuu qabdaa jechuudha walumaa galatti. Namoonni hedduu dogongora guddaa tokko qabu. Dogongorri isaan qaban sun illee maali? Waan hin qabne irratti xiyyeeffatu. Obboleessa kiyyaate waan qabdu irratti xiyyeeffadhu. Waan hin qabne maal sii godha? Waan hin qabne silaa hin qabdu maal goota irratti xiyyeeffatta? Waan qabdu irratti gaafa xiyyeeffatte immoo waaw ati dhugumatti nama cimaadha. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan shaakallii kana godhimee
guyyaa sadiif galatoonfadhu. Ganama yeroo kaatu rabbii kiyya waan kana naa kenniteef galanni si haa ga'u. Rabbii kiyya waan akkanatti ulfina naa oolteef galanni si haa ga'u. Rabbii kiyya waan mana bareedaa naa kenniteef galanni si haa ga'u. Waan fayyaa naa kenniteef galanni si haa ga'u. Waan qabeenya jireenya rizqii naa bal'isteef galanni si haa ga'u. Wanta naa kennitu hunda keessattuu galatoonfachuu irratti jabaadhu. Kana jechuun gara wanta si uume yookiin wanta gabbaratu sanitti deebiiti galatoonfadhu jechuudha. Namni nama hin galateeffanne waaqa isaas rabbi isaas hin galatoonfatu waan ta'eef jechuudha. Itti aanee immoo barreessi yookaan yaadi. Waa barreessu waa yaaduu qabda. Hojjechiisi. Kana gaafa hojjechiistu ilaalchi kee gara ilaalcha sirrii positive attitude jedhamu sanitti jijjiirama waan ta'eef. Kanaaf namoonni hedduun bakki isaan itti kufanillee maali? Maatii koo jedhaa waa'ee maatii isaa ilaalcha gaarii hin qabu. Yookiin immoo maatii isaa hin galatoonfatu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo fayyaa koo jedhaa waa'ee fayyaa isaa hin galatoonfatu. Rabbii isa uume waaqa isa uume hin galatoonfatu. Sadaffaa irratti immoo guyyaa har'aa hin galatoonfatu. Har'umaayyuu eeguun kee baru waan addaati kennaa addaati bara galatoonfadhu obboleessa kiyya. Viidiyoo kanaa teettee arguun kee kennaa addaati galatoonfadhu. Namni hedduun kan hin galatoonfatu hin yaadatu waan ta'eef. Isaanuma kanaa galatoonfadhu mee galata guddaa hin soqini. Namni waa galatoonfate irratti dabalamaaf waan ta'eef jechuudha. Kuni sammuu kee gara ifaatti deebisa. Sammuun kee akka sammuu ilaalcha gaarii qabu ta'u si godha jechuudha. Kan dura garas ture garana, kan garana ture garanatti, kaas ture immoo asitti si deebisa jechuudha. Sammuu gaarii qabaachuudhaaf ilaalcha gaarii qabaachuun galatoonfachuun immoo isa mataa ijoodha jechuudha. Stress xiqqeessa. Cinqamuu, yaaduu, dhiphachuu maalii kana sirraa xiqqeessa jechuudha. Gammachuu dabala. Waaw waan galatoonfatteef gammachuu. Waaqni keessumillee dabalata sii kenna jechuudha waan biraa. Kanaaf inni itti aanu immoo kutaan biraa hojiidha. Hojii irratti xiyyeeffadhu. Hojiin kun xiqqaa guddaa kaan hin jedhin. Hojjedhu obboleessa kiyya. Yuunivarsiitii xumuree bahee ani mootuu profeeshinaal kanaa miti ani hojjetaa baankiitii kanaan maluu maalidha yookiin man hojii akkanaa gurguddaa keessa kaampaanii akkanaa qofa hojjechuu qabaa maali hin jedhin. Hojii jechuun yoo hojii dhabde carraadhuma hojii argattee kam hojjedhu. Obboleessa kiyya. Mana fincaanii dhiqii yoo siin jedhan dhiqi. Saree dhiqii yoo siin jedhan dhiqi. Maaliif hojii hin tuffanne yoo ta'e daandii qulqulleessuu hin jedhan qulqulleessi. Biqiltuu kunuunsi yoo jedhan kunuunsi. Hojiin xiqqaan qabu ilaalcha kennatu xiqqaadha malee. Ati garuu shaadoon kee yookiin leensiin keessa dukkanaa san keessa yoo keette hojiin manguddaan qabu konkolaachisaa ta'e yoo siin jedhanillee atillee xiyyaarallee balaliisuu siin jedhan shaadoo gurraacha keessa yoo jiraatte dukkanaa sitti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Jalqaba waa sadii raawwachuu qabda. Hojii kee hojii guddaa, hojii gaarii, hojii kana osoo hin jedhin yoo hojii makamuu yoo hojjette gara milkaa'inaatti akkaataan itti si geessu. Inni jalqaba ilaalcha gaarii hojiidhaaf qabdu san keessa guyyaa har'aa hojii tokko fidi. Hojii wayii eegalee har'a xumuri. Eegaltee hin dhiisin. Kuni milkaa'ina yookiin immoo jijjiirama ilaalcha gaariin jedhamu. Eegaltee dhiisuun. Eegalii xumuri. Lammaffaa irratti immoo kaayyoo kee barreessi. Kaayyoo ati hojii kana hojjettuuf, kaayyoo jireenya jiraattuuf, kaayyoo umri makee keessattuu ittiin jiraattuuf barreessi. Sadaffaa irratti immoo tarkaanfii xiqqaa fudhadhu. Namni kana godhe dhugumatti nama carra qabeessa, nama daandii milkii irra deemu jechuudha. Kanaaf namni hojii xiqqaa har'a eegalee jedhe milkaa'ina isa boodaa yookiin immoo isa boruu san isaaf ta'a jechuudha. Har'atti garuu milkii dhabuu dandeessaa, dhukkubbiin isaa jabaachuu danda'a. Kanaaf small start steepii xiqqoodhaan eegalumsa xiqqoo godhi. Gara isa guddichaatti milkii itti deemte jechuudha. Har'a hojjettee big result har'uman eegin, bu'aa guddaa har'uman eegin. Har'een hojjettaa kaayyoon kee qarshii 100 argachuu yoo ta'e har'een hojjettaa birrii 5 argattaa, boruun hojjettaa itti deebitaa birrii 10, hojjettaa birrii 50. Dhuma jettu yeroon kee sun yeroo dabalaa deemuun muuxannoon kee dogongorarraa yeroo dabalaa deemuun guyyaa wayii osoo ati hin argin bireek gootee ceeta. Gaafa cabsitee ceetu san qarshiin xiqqoon ati har'a tuffattee lakkii qarshii haga tanaati antana akkana ta'annaa xiqqaa hojii hin jedhin sun kan itti of kennitee leensii ifaaf ilaalte suni 100 keessan achiif yeroo gabaabaa keessatti goota jechuudha. Kanaafuu milkaa'inni eegalumsa xiqqoon ka'aa, isteeppii xiqqoon ka'aa, booddee mootiyyuu bu'aa guddaa sii kenna jechuudha. Kanaaf biqiltuun xiqqoon har'a dhaabdee biqiltuu borummoo akkam taati? Isa gindii guddaa san ta'a jechuudha. Isa hidda guddaa san isa sii ta'a jechuudha. Kanaaf xiqqoon eegali. Xumura irratti wanti ati godhuu qabdu kamiyyuu yeroo kamuu yoo sammuu kee jijjiirte tokko jireenya kee jijjiirta. Lammaffaa irratti ilaalcha kee yoo jijjiirte humna kee isa guddaa san haalaan itti fayyadamta. Humna guddaa qabdullee ni beektaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share hiriyoota keessaniif godhaa. Akkasumas kutaa itti aanu keessatti maal akka isinii dalagu yoo barbaaddan
yaada keessan nuu kaayaa kanarraa qabadhe isuma kana xumurrattanillee waan viidiyoo kanaan gadhumaatti hordoftaniif isin galatoomfadha. Galatooma ulfaadha horaa bulaa isiniin jedha. Warra bara dabree carraa gaariitti bahee viidiyoo babbareeda walitti deebi'u haa taasisu. Yaada keessan gara gadiitti koomentii irra kanaa keettan barbaada. Viidiyoon kun dhugumatti isinitti tolee taanaan laayikii fi manallee achumaan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatooma horaa bulaa Diibanaa Kaliil ture Harbour Media Network irraa.